booda gara oduu keenyatti deemnaa. Oduun keenya har'aa oduu keenya kan eegalluuni waraanni kaabaa akkuma itti fufetti jiraadha. Mata duree kana jalatti waraanni Adawaa fi Adigirat jidduu jiru guyyaa sadaffaaf itti fufee jira. Kaampiin baqattootaa rukutamee jira. Waraanni ABUT fi ABUT keessa difama. Waraanni ABUT keessa erga waraana ABUT erga of keessaa baasnee Waraana Tigirayi eegallee jedhe Jeneraalli Itoophiyaa tokko waa'ee isaas isinitti himna. Poolisiin Tigirayi deebisee ramadamee jira. Waa'ee isaas isinitti himna. Tigirayi beela hamaaf saaxilamtee jirti. Kanas isinitti himna. Ajeecha Siyum Masfinii fi Asmallashii gaafii uumee jira jedhama. Waa'ee kanas isinitti himna. Oolmaa Oromiyaatiin baankiin maallaqa akka hin liqeessine dhorkamee jira. Lammaffaa qamadiin bitamee hatamee jira. Waa'ee kanas isinitti himna. Maroon arras gaafif deebiidhaan jira jedhee jira. Tarkanfiin Polisii Oromiyatti fudhatamee gaafii uumee jira. Waa'ee isaas isinitti himna. Suudaaniin eeyyamaa biyyiitiin lafa qabannee jettee jirti. United Arab Emirates loltuu Eritiriyaa fi Itoophiyaa maallaqa gargaaraa jirti jedhamee jira. EU'n Tigirayi keessatti yakki waraanaa raawwatamee jedheen amanaa jedhee jira. Egaa kanumaanii gara oduu keenyatti deemnaa. Oduu keenya kan jalqabaatiin eegallaa. Oduun keenya jalqabaa waraanni kaabaa akkuma itti fufetti jira. Egaa waraana kanaanii waraanni Adawaa fi Adigirat jidduutti gaggeeffamaa jiru. Har'as guyyaa sadaffaa qabatee jira. Guyyaa sadaffaa kanaanis agammaa tokko mo'atee warri mootummaas mo'anni hin jenne, warri Tigirayis mo'atee hin jenne. Akka jedhamutti waraanni kuni kan gaggeeffamaa jiru warra mootummaatu lafa sana qabachuudha fi warra Tigirayi achirraa buqqisuudha kan isaan gochaa jiranii. Haala kanaan egaa waraanni Tigirayi suni difeensi irra jiraatu, waraanni mootummaa immoo offeensi irra jira. Lafa istiraatejjiidha lafti suni. Lafa saniin iddoo baay'ee deemuu jedhamee jira. Gara Eritiriyaa, gara Raamaa gad deemuu, gara Aksumii fi Adawaattis hin deemuu, Adigiratittis ol dhufuudha fi lafti suni baay'ee mijataa fi lafa tabbaati. Lafa sana kan qabate naannoo sana salphumatti to'achuu ni danda'a. Lafa kana warri Tigirayi yeroo dhiyoo keessatti gadhiisanii deebisanii qabatanii erga qabataniin booda loltuun mootummaa fi loltuun Eritiriyaa lafa bitaa jedhamu kana yookiin lafa istiraatejii kana bakka himaammata baay'ee barbaachisu kana deebisee qabachuudha fi baay'ee socho'aa jira. Baay'ee irra deddeebi'anii waraana bananii ture garuu otoo milkaa'inii fi hafee jedhameera. Egaa kanaan ammallee waraanichi guyyaa sadaffaaf akka itti fufeedha kan himamu. Gama biraatiin kanumaa kaampiin buqqaatota rukutamee jira jedhameera. Dhiifama kaampiin baqattootaati. Kaampiin kun kan rukutame Kampii baqattoota Eritiriyaati. Keessatti iyyuu iddoo Shimal Albaa jedhamu tokkotti hedduu rukutamanii jedhameera. Achi keessaa kana dursanii kampii sana keessa galuudhanii erga namoota fudhataniin booda namoota hedduu achi keessaa fudhatanii gara Eritiriyaatti erga geessaniin booda kun hin deemnu jedhanii waan didanii fi kan warri didan suni bilokkeetti keessa jiru sana meeshaa waraanaatiin rukutame jedhama. Meeshaa waraanaa guddaadhaan rukutame jedhameera. Haala kanaan egaa warri gargaarsa kennan kuni waan kana gabaasanii jiru. Wanti kuni waan hamaa ta'uun isaa hin oolle biyya kamittuu taananii biyyi tokko nama yookiin ummata isa jalaa baqate tokko rakkoo jalaa baqate tokko keessattuu rakkoo nageenya jalaa baqate tokko biyya biraa dhaqee achi qabee biyyatti deebisa taananii
kuni akka waraana yakkaatti kan inni ilaalamu kan ammoo kan hunduma caala eegumsa godhuu fi qabu mootummaa biyya sanaati mootummaa Itoophiyaati kan nageenya isaanii eegsisuu qabu mootummaan Itoophiyaa nageenya isaanii eegsisuu baannani ani nageenya isaanii eegsisuu hin dandeenye jechuudhaan iyyatee namoonni kuni biyya sadaffaatti yookiin Suudaanii haa ta'u yookiin iddoo wayiitti akka ce'an akka achi deemanii gargaaraman gochuun ni danda'amaa ture sana otoo hin godhiin hafee jira mootummaan Abiyyi kanaaf fuulduratti kanaan iyyuu itti gaafatamuun isaa hin oolu hundumaaf iyyuu amma baqattoonni kuni rakkoo guddaarra jiru jedhameera gama biraatiin Generaalli tokko har'a dhugaa jiru dubbateera. Generaalli kuni jeneraala mootummaa Itoophiyaati. Generaalli mootummaa Itoophiyaa kuni akka jedhetti durumaayyuu waraanni kuni akka geggeeffamuu danda'u odeeffannoo qabnaa jedhee jira. Haala kanaan egaa akka generaalli kuni jedhutti waraanni Tigraayitti geggeeffame kuni lafaa ka'ee miti durumaayyuu itti qophaa'aa turan jechuun immoo waraanni kuni kan geggeeffamaa ture warra waraanni kuni waan Tigraay weeraraniif otoo hin ta'in amma namoonni baay'een akka dubbachaa jiranitti Aksum irraas dubartiin tokko har'aa miidiyaa tokkoo fi yaada kennitee jirti. Waraanni jalqabuu isaatiif iyyuu nuti quba hin qabnu garuu yoo oduu dhageenyu humaraadhaa waraanni jalqabee jira jedhanii bilbilanii nutti himanii jette. Akka jedhamutti waraanni jalqabaa naannoo humaraa sanitti jalqabuu hin oolle waraana sana immoo polisi hoogganaan polisii Amaaraa akka dubbatetti waraana humaraa jiru koottaa gara keenya jedhee humna makaanaayizidii sana gara keenyatti erga waamneen booda meeshaa keessan diinatti garagarchaa jenneeni achiin booda garagarchanii jedha. Kun hundi kan ta'e halkan tokkotti kanaafi halkan sanii waraana sana achiin eegaluu hin oolle hundumaafiyyuu waraanicha eegaluudhaaf qophiin akka godhamaa ture generaalli kun dubbateera. Haala kanaan egaa warra Tigraay hundumaayyuu dhalattoota Tigraay hidhattoota Tigraay hundumaayyuu amma deemaa galaa boqonnaa bahaa jennee erga isaan of keessaa qulqulleessineen boodadha waraana kanatti kan galle jedhee ifatti dubbatee jira. Kana jechuun biyya tokko keessatti waan akkasii godhu jechuun waan hamaadha, waan hin taane, waan dabaati. Maaliifi biyya tokko keessatti sanyiidhaan adda baasanii waraana biyyattii jedhamu tokko sanyiidhaan adda baasanii nuti Tigraay fi waan deemaa jirruu fi dhaati immoo dhalataa Tigraay waan taateef boqonnaa bahii dhalataa Tigraay waan taateef hin barbaachistu jechuun waan hin mallee waan hin taanedha. Kana gochuun yakka guddaadha. Fuulduratti Abiyyi yoo bara kanallee ta'uu baate bara isaallee ta'uu baate fuulduratti yakkaan itti gaafatamuun isaa hin oolu. Warri gocha kana raawwatanis itti gaafatamuun isaanii hin oolu. Seerri kabachiisuun dirqama. Seerri kabachiisuun kan lammii hundaati. Kan lammii muraasaa otoo hin ta'in kan nama muraasaa yookiin kan saba muraasaa otoo hin ta'in seera kabachiisuun kanuma hundumaati. Seerri kabajamu sunis waliigalteen jiraachuu qabaa ture. Seerri kabajamu sun kamiidha? Seerri kabajamu kana waliin kabajuudhaaf seeruma kabajamu san irratti walii galuun dirqama ture. Yoo warri wayyaanee kun callisanii duuba rukutan jedhanii waraanatti deemuun kun sirrii hin turre. Loltuun kun har'a qofa otoo hin ta'in waggaa 20 oliif achi ture. Yeroo kana hundatti miidhaan tokko irra hin geenye guyyaa tokkotti immoo miidhaan irra ga'e jedhanii waraana hin barbaachisne keessa galuun hin barbaachisuu ture. Duraan dursee yoo sunillee irra ga'ee rakkoon sunillee irra ga'ee jiraate obsaan bira darbamee qorannoon godhamee yeroo tokko walitti bu'iinsi waan godhamu waan ta'uuf jechuudha.
Saniin booda dubbii kana karaa nagaatiin fixuu otoo danda'anu waraana fi durumaayyuu albee qarachaa waan turanii fi waraana kanatti galanii waraanni kuni rakkoo keessa galee jechuudha. Amma walumaa galatti biyyattiin waraana hin qabdu, biyyattiin instituushinii cimaa duraanii akkuma Afrikaatti iyyuu beekama jedhamu tokko of harkaa dhabdee jirti. Biyyattiin dhumarra wayyaaniin rakkoo guddaa keessa galchitee diinagdeen biyyattiis kufee booddeerra jijjiiramni suni dhufee jijjiiramni suni gaafa dhufu waan hundumaayyuu jijjiiramee jechuun adeemsi hojimaanni naannoo sanaa jijjiiramee achiin booda araarri bu'ee hundumtuu iyyuu akka barbaadetti bahee galee mirgi isaa kabajamee fi sana booda biyyattiin suni rakkoo keessa turte keessaa gara rakkoo hin jirre yookiin rakkoo xinnaatti rakkoo hamma tokko hir'isaa deemtee manni suni fooyyee argata. Jiru yeroo wayyaanii sanaa olii geggeessuu qaba jedhamee wanta yaadamutti amma yeroo wayyaanii sanaayyuu nu wayya aga jechuu geenye. Maaliif yeroo wayyaanii san namni akka barbaadetti addabaabaayittiin ajjeefamu namni calliseetuma lafaa ka'ee ati abaluudha jedhamee ajjeefamu hidhaa keessa jiru karaa irrattis hiriira ba'anii warri ajjeefaman jiru. Isaan sun yoo xinnaate sababa qabu hiriira ba'an jedhaniiti amma garuu shaneedha maalidha jedhanii nama bakkuma arganitti ajjeesuun kun waan walitti hin dhufneedha. Lammaffaa diinagdeen biyyattii bara kana zeeroodha gadiin guddata. Kana jechuun bara wayyaanee sana karaa diinagdeetiin rakkoon hin jiru ture. Diinagdeen biyyattii hamma gaariidhuma guddachaa ture. Wayyaaniin double digit jettus akkuma warri alaallee World Bank fi IMF fa'aa mirkaneessan 7-8-9 guddachaatuma ture. Fooyya'insi jira ture. Garuu amma sunis hafee jira. Sanarraanii biyyattii waraana hin jirre keessa galtee warra Eritiriyaa hirmaachistee amma immoo Somaalees hirmaachisteerti. Somaalonni karaa garaagaraatiin baay'ee iyyaa jiru. Har'a miidiyaa tokkottis bahee jira. Somaalonni hedduun rasaasa rasaasa wayyaanii akka qorrisiisanii fi Tigraayitti ergamanii jedhanii jiru. Somaaleenis egaa haala amma jiruun paarlaamaan Somaalee farmaajoo waamee gaafachuun isaa hin oolu. Eeyyama eenyutiin warra kana achitti ergite jechuun isaanii hin oolu. Yoo silaa otoo seerri jiraate hundumaa hin gaafatu ture. Eritiriyaan paarlaamaas hin qabdu. Isaayyaas namni gaafatus hin jiru. Filannoon hin jiru. Bajetni hin jiru. Maaliin hin jiru. Namni Isaayyaas qarshii meeqa baaste kanatti baaste jedhu hin jiru. Kanaaf egaa waan gara Eertiraatiin wanti eegamu hin jiru. Garuu gara Somaaleetiin xinnoo Somaaleen amma haala jiru kanaan fooyya'aa waan jirtuu fi paarlaamaan Somaalee waan kana gaafachuun isaa hin oolu jedhamee yaadama. Gama biraatiin poolisiin Tigirayi deebi'ee ramadamee jira. Amma bulchiinsi haaraan kuni Dr. Muluu Naggaa akka jedhetti amma uummata keenya rakkoo keessa jiru kana keessaa baasuudhaa fi poolisii kana yeroo gabaabaa keessatti leenjii kenninee fi haaromsa kenninee fi deebisnee bobbaasnee jira. Haa ta'u malee poolisoonni kun baay'een isaanii kana duras miseensa wayyaanii warra turanidha. Miseensa wayyaanii turanii loltoota wayyaanii turanii isuma deebisaniiti kan isaanii ramadanii leenjiidhuma kenninee fi haaromsa kenninee fi jedhanii waan kun wanta jijjiiru waan fidu hin fakkaatu. Silaa otoo hamma tokko warra kana amansiisanii hamma tokko haala amma jiru kanan kaataagorikaalii ummata Tigraay kana akka irratti xiyyeeffatanii miidhuu baatanii tarii jijjiiramni kun dhufuu ni danda'a. Ummata Tigraay jidduutti iyyuu qoodiinsa uumanii tokko ofitti qabanii wayyaanii akka jibbu godhanii ummata Tigraay hamma tokko akka bulchiinsa Abiy kana fudhatullee gochuun ni danda'amaa ture. Haala amma jiru kanaan garuu uummanni akkasitti beelaa uummata iddoo hundatti ajjeesaa uummata Tigraay irraas fudhatama waan argatu hin fakkaatu. Warri poolisii kunis sodaataniituma walgahii isaanii hirmaachuu ni danda'u. Fuulduratti garuu haalli gaafa mijatee fi jedhe isaanumatti garagarchuu. Kanaaf
isaan amma kan yaadaa jiranii warruma Tigirayi irratti fayyadamuu fi warri ABUT yookiin warri wayyaanii kuni poolisiidhuma isaanii mataa isaaniitiin akka rukutaniidhaaf yaadaniiti. Egaa wal akka rukutanii ofii keenyaan rukunnu isaan walaa rukutan jedhanii yaaduudhaaf garuu kuni waan milkaa'u hin fakkaatu. Gama biraatiin Tigirayi beela hamaadhaaf saaxilamtee jirti jedhama. Tigirayi lola beela hamaadhaaf kan saaxilamte kana durasi deddeebisnee isinitti himnee jirra. Wanti kuni baay'ee sodaachisa haala amma jiruuni. Beelli kuni bara akka lakkoofsa biyya sanaatti 77 isa guddaa ta'uu danda'a jedhamee jira. Amma namoonni baay'een dhaabbileen gargaarsaa kuni hedduun akka dubbatanitti ijoolleen daa'imman du'aa jiru jedhamaa jira. Haala kanaan egaa wanti as deemaa jiru baay'ee kan nama sodaachisuudha. Yoo dafee gahuu baate, yoo gargaarsi dafee gahuu baate namni hedduun balaa beelatiin dhumuu danda'a jedhameera. Warri xinnoo gara naannoo Amaaraa gara kibbaa jiranii darbee nyaata xinnoo wayii hin argatu jedhamee jira. Warri jiddu galeessa jiranii fi warri gara kaabaa jiran tasumaayyuu midhaan nyaataa argachuu hin dandeenye jedhanii jiru. Warri gargaarsa kennan kunis dafnee uummata beelaa kanaaf dhaqqabuu qabna gaafa jedhanii mootummaan Abiyyii fi warri Maqalee jiranii lakkii dhaquu hin dandeessanii haalli amma keessa jiru kun baay'ee rakkisaadha. Rakkoon nageenyaa jira jedhanii dhorkamaa akka jiranidha. Hunduma caala kan Abiyyiin ni cinqamee fi waraana sana xumure jedhee waraanichi gaggeeffamaa akka jirudha. Waraanichi gaggeeffamaa yoo jiraate immoo waraanni gaggeeffamaa jira sana gaafa dhagaanii na saaxiluu jedheeti kan sodaachaa jiru. Lammaffaa loltuun Eritiriyaa iddoo baay'eetti miidhaa hedduu geessisanii jiru. Kan Itoophiyaas akkasuma geessisanii jiru. Inni kunis gaafa baramee jedhe nan saaxilama jedhee waan sodaatudha. Garuu sodaan suni nan saaxilamaan suni rakkoo caalaa uuma malee rakkoo furuu hin danda'u. Rakkoon kun akkasumatti itti fufaa deema malee takkaayyuu waan duubatti deebi'u hin fakkaatu. Kanaafi otoo warra kana hamma danda'amee gargaarsi kun godhamee fi gaarii ta'uu hin oolu. Gama biraatiin Ajeechaan Siyum Masfinii fi Asmallaash gaafii uumee jira. Keessattuyyuu namni tokko har'a waa'ee isaanii sirriitti barreessee jira. Har'a otoo hin ta'in kaleessa barreessee Alex de waan tokko barreessee jira. Haala inni jedhetti Siyum Masfin jechuun baay'ee gaariidha. Siyum Masfin wajjiniin kan wal argine kana dura yeroo isaan lolarra turanii bara 1890 kanan argee yeroo isaanitti gara bosonaa deemee Siyum Masfin dubbiseen ture. Warra jeneraalota Itoophiyaa otoo qabdee maal gootaa jedheenii jennaani nuti yoo isaan qabne jennee hooggantoota dargii yoo qabne jennee hin ajjeesnu. Garuu otoo hin ajjeesin seeratti dhiyeessinaa jedhee achiin booda 91 yeroo isaan aangoo qabatanii yeroo sana mootummaa ce'umsaatii fi jiddu koree yookiin ministeera haajaa biyya alaa ta'ee ture. Achi kunooti waan mansii jedhe goonee kottu laaliinaan jedhe namoota baay'ee na laalchisee ture. Sanaan alasi paaspoortii ijoollee mangistuullee haaromsee ture. Kanaani biyyattii sana akka haalootti otoo hin ta'in akka haalootti otoo laalee haalootti bahuu otoo hin ta'in seerri haa eegamu jechaa ture. Sanaan alasi Afrikaa keessatti iddoo baay'ee irratti nagaa eegsisuu irratti bobba'uudhaanii biyyoota hedduu araarsuudhaanii waan baay'ee hojjetee ture. Sana hunda erga godheen booda namni kuni nama kabajamaadha. Nama biyyattii sana akka fuulduratti akka tarkaanfattu godheedha. Nama gaggeessaa tureedha. Awwaalli gaggeessaa tokko barbaachisu godhamuuf yoo qabu callisee rufatti darbatamuun isaa sirrii hin turre jedha. Innis kan jedhe egaa warri kun yookiin Siyum Masfin fa'aa warri isaa inni
amanu kuni haaloti naman maalifi dargiin yeroo aangoo qabatu warra Haayila Sillaasee sana akkasumatti ajjeese yeroo Haayila Sillaasee dargiin Haayila Sillaasee irraa aangoo fudhatu jeneraalota 60 jedhamanii warra dubbataman sana dargiini mana tokkotti itti cufee achumaan ajjeese isaanis dargiin baay'ee qeeqamaa ture maaliif akkas godhee maaliif akkas ajjeefame jedhamee baay'ee qeeqamaa ture kanarraa kan ka'edha kan ammas wayyaaniin yeroo aangoo qabattu sanan godhini warra dargii kan hiniite malee ajjeesni ajjeesuu ni danda'u ture garuu ajjeechan faayidaa hin qabu miidhaa malee wanti inni fayyadu hin qabu jedhanii kana godhanii jedhee dhuguma silaa otoo akkas godhamee gaarii tureyyuu kana wajjiniin egaa namoonni tokko namoonni gama Tigraay gaafanne akka nutti manitti isaanis waan itti fakkaatedha malee namni afaan guutee dubbatu jiru hoggantoota Tigraay kana iddoo akka jedhan kana waashaa keessaas hin qabne lammaffaa eegumsa qabu ture eegumsa isaanii dirooniidhaan erga rukutaniin booda warra kana meeshaa waraanatiin rukutanii jedhanii jiru meeshaa waraanaa jechuun rasaasumaan rukutanii rasaasumaan kan rukutan immoo beekatii fi malee wallaalanii miti yookiin harka kennachuu didanii miti jedhu kana wajjiniin egaa namni tokko akka kaasetti nutis of eeggannoon sinitti himnaa oduun kun waan hin mirkanaa'inidha. Ta'uus danda'a ta'uu dhiisuus danda'a erga warra kana durumaayyuu qabanii ture qabaniiti sana booda gara Eertiraa fudhatanii amanuu dadhabeeti Isaayyaasii achiin booda kunooti jedhanii erga itti argisiisaniin booda ajjeesaa jedhee Isaayyaas ajjeesisee sana booda suuraa iddoo dhagaan jiru tokko geessanii achitti argisiisaa turani malee dhuguma waraana irratti kan kufanii miti haalli isaan suura kanas qabanii haalumti suurri amma Siyum Masfini akka itti taa'u suni waan namni rasaasa rukutame tokko akkasitti kan taa'u miti yoo taa'ee rukutame malee lammaffaa kan abbaa Isaayyaa fi kan Asmallaashis waan sana kan argisiisu miti hunduma caala immoo wanti nama amansiisne fi wanti biyyattii keessatti illee balaa yookiin gara jabeenya jedhamee ilaalamu Asmallaashii harki tokko hin hojjetu ija lamaan iyyuu hin argu namni kuni akkam godheeti gara waraanatti kan bobba'uu danda'u haala kanaan otoo jiru namni kuni gara waraanatti deemuu hin danda'u waraana keessa ture harka kennadhu jennaanis dide waan jedhamu kuni hin jiru namni kuni duraan dursee waraanattiyyuu waan bobba'e nutti hin fakkaatu waanuma Maqalee keessaayyuu ba'ee deeme nutti hin fakkaatu Maqalee keessaa qabuu hin oolle kan jedhu kan nuukaasan warra Tigraay warri hin beekna jedhan waan kana garuu isaanis waan itti fakkaatedha malee afaan guutanii hin beeknaa yookiin dhageenye waan kun sirriidhaan hin jenne egaa nutis waanuma isin hin jenne waanuma dhageenye kan isinitti himnu haala kanaan egaa rakkoo guddaan iddoo sana jiru Isaayyaas haalodhaaf kan inni waan kana raawwate Isaayyaas lammaffaa yoo akkas ta'e malee hin amanu fakkeenyaaf kitaaba Gabroo Asraat barreessa irratti akka dubbatetti yeroo Aksum qabannu kana dura Isaayyaas yeroo ummanni keenya gara Suudaanii ba'uudhaa ta'u dargiin karaa Humaraa kanan karaa nutti cufee jennaani achiin booda ummanni keenya baay'een rakkatanii gara Suudaaniitti ba'uuf ture Suudaaniitti ba'uudhaa gaafa jedhanii Eertiraanis karaa itti cuftee achiin booda nuti waraannee karaa Humaraa kana bansiisannee jedhee achiin booda erga humna arganneen booda gargaarsa Suudaaniidhaa haala gaariidhaan erga galfanneen booda humna horannee achi dhumarra magaalota Tigraay gurguddaa qabannee achi gaafa nuti Aksum qabannu dhagaanii dhuguma
waan kana gootu jedheeti Isaayyaasii naa bilbilee jedhe Isaayyaas naa bilbilee akkasuma siyyee wajjin jirra siyyeedhaas bilbilee siyyeetni dhuguma Tigirayi qabattanii dhuguma Aksum qabattanii jennaani kunoo amma Aksumiin sii bilbilaa jira Aksum keessa sii bilbilaa jira jedheenitti hime sana booda amananii achi ammaan achi wajjiniin hojjenna koordineet goonee wajjiniin hojjenna jedhanii saniin booda walii galle malee dura waggaa 10 akkasii fi walitti dhufeenya hin qabnu eektaraa wajjiniin jedhanii jiru. Wal gama biraatiin yoo seenaan yaadatama ta'e seenarraa hin baratamu malee dargiin bara 1975 akka lakkoofsa Itoophiyaa sanitti Shaabiyaa already gaggabsee ture Shaabiyaan dhumee fi ture yeroo sanatti Shaabiyaan gara Naaqfaatti galee ture Naaqfaa gaara tokkorra qofa hafanii gaara sana dargiin itti marsee achi harka kennachiisuuf ture Oromaa kitaabni Baaluu Girmaa sanarratti kan inni barraa'e duula sana duula karaa hundumaaniyyuu itti duulanii akka isaan gargaarsa tokko sin arganne godhanii achi gaarota sana rukutanii qabatanii sana booda yeroo tokkoof yeroo dhumaatii fi eektaraa bilisoomsudha yaadni kan ture haala sanaan isaan otoo itti qophaa'anii otoo jiranuu isaan kan hin beekini loltuuni wayyaanee duuban dhaqanii dargii otoo isaan hin beekini rukutanii warra yeroo sana waraana kana keessatti hirmaatee dargii rukutee Shaabiyaa bilisa baase keessaa tokko Siyum Masfini tokko immoo abbaa isaa Hayya kana faayyuu namoonni hedduun kana irratti hirmaatanii ture yeroo sana warri amma qabaman warri ajjeefaman jedhan kuni haala sanaan dargiin kan isaan fixee ture dargiin kan dhumarra Shaabiyaan gaggabdee duute Shaabiyaa waan jedhamu ammaan achi hin jiru jedhamee otoo irratti sirbamu wayyaaniin duubanii dhattee rukuttee dargii rukuttee wayyaa Shaabiyaa dhabamuurraa baduurraa oolchitee achiin booda Shaabiyaanis jabaatee wayyaaniinis jabaatanii booddarra waliiniyyuu biyya qabatanii waliiniyyuu biyya erga qabataniin booda loltuunni Eertiraa biyya keessa galanii akka barbaadan godhaa turanii abaa'oo wajjin rukutaa turanii yeroo ce'umsaa sana abaa'oo wajjin kan miidhe hunda caala warri loltoonni abaa'oo akka dubbatanitti loltuu abaa'oo kan miidhe kan biraa otoo hin ta'in Eertiraadha kan abaa'oo miidhe. Egaa haala kanaani kan biyya sanatti yeroo dhiyoo keessatti muuxannoon keenya hunduma caala wal ajjeesuu wal fixuu wal ganuu tokko irratti ka'uu kana kan nuti beeknu kun hagamiif akka itti fufu beeknu yeroo iddoo tokkotti waan akkasii kun cabuu qaba dhaabachuu qaba yoo akkasin godhin akka biyyaatti akka ummataatti itti adeemuu hin dandeenyu jennu kanarratti ummata Oromoo hin ilaallatu wanti kun ummanni Oromoo kana keessa hin jiru yookiin keessattuyyuu gara gadaatiin waan akkasii hin qabnu kanaaf egaa gara oduu keenya ittaanutti deemna kana wajjiniin oolmaa Oromiyaatti deemna oolmaan Oromiyaa keenyanii baankiin maallaqa akka liqeessine dhorkamee jira jedhama dubbiin baankii kuni rakkoo guddaa uumee jira rakkoo guddaatu dhagahamaa jira wanta kanarratti akka jedhamutti baankiin amma maallaqa gahaa hin qabu akkuma beektan iyyuu maallaqni kana duraa maallaqni haaraan maxxanfamee biyya keessa galee ture maallaqa kana kan maxxansuun barbaachisee wayyaaniin akka miidhamtu jedhameeti humna wayyaanii laamsheessuudha jedhameeti kanarratti biyyattiin qarshii hedduudha kan ishiin baaste qarshiin ishiin baaste kun investimentii hin qabu investimentii miti homaa achirratti investi godhamee wanti deebi'ee riitarnii hin qabu bu'aa hin qabu
akka replace yookiin renewality haaromsaati qarshii sana haaromsuuti kanaafiyyuu qarshii dura jiru sanii wayyaanee miina jedhanii qarshii biliyeena hedduu baasanii achirratti kan isaan qarshii sana jijjiiranii qarshii sana erga jijjiiraniin booda qarshichi baankii erga galee baankiidhaanii qarshiin kuni akka hin baane qarshiin kuni akka namni tokko qarshii daldalaas haa ta'u maalis haa ta'u 50,000 ol baankii keessaa baasuu hin danda'u. Garuu akkaawuntii isaatirraa gara akkaawuntii biraa miliyoonaan jijjiiruu danda'a jedhanii seeraan baasanii suni kuni seeraan kan ba'edha. Sanaan gadi kan jiru maal egaa namni baankiin dideetis nama dhuunfatii 2,000, 5,000, 10,000 akkuma baankitti kennuun ni jira. Iddoo tokko tokkotti 5,000, iddoo tokko tokkotti 10,000, iddoo tokko tokkotti 2,000 faas kennuutu jira. Haala sanaan dhorkanii baay'ee isaanii dhorkatanii baasuu hin dandeessan erga jedhaniin booda amma walumaa galatti maallaqni baankii keessaa dhabamee jira jedhama. Maallaqa kana kan dhabsiise eenyu akka ta'e hin beekamu. Maallaqa kana akka jiru walitti qabee kan baankii keessaa akka hir'atu akka badu godhe eenyu akka ta'e hin beekamu. Kanaaf shorteejii guddaatu jira jedhama. Maallaqa kanarratti maallaqa kana egaa yoo deebisanii maxxansaniin ala haala amma jiru kanaanii gaggeessuun hin danda'amu. Baankiin already gara dhaabachuutti deemaa jira. Kanaafi maallaqni kun yoo yeroo gabaabaa keessatti maxxanfamee baankitti galee baankiin irra deebi'ee kennuu jalqabe gaarii ta'uu danda'a. Kanarraa kan ka'e egaa amma baankiin waan maallaqa hin kenninee fi doolaarri keessattuyyuu doolaarri gara lafa jalaatiin yookiin black marketidhaan gara biyyattiitti ergamu suni iddoo baay'eetti dhaabatee jira. Maallaqni kun duraan akka godhamu doolaarri kuni asii Ameerikaas haa ta'uu biyyoota Awurooppaattis haa ta'uu walitti qabamee dhaaba tokkotu jira. Dhaaba sanatu gara Somaaleetti ergaa yeroo tokko tokko gara Dubaayitti siin erguu garuu baay'inaan harki 98 gara Somaaleetti ergameen booda Somaalee naannoo Wucaalee jedhamu sanatti baankiin hundumtuuyyuu daldala achi damee qabu. Baankiin achi damee hin qabne milkaa'uu hin danda'u jedhu. Walumaa galatti achiin kan doolaara argatan doolaara hedduu achirraa argatanii doolaara immoo maamiltoota isaaniitii kennanii sanaan kan isaan hojjechaa turanii haala sanaan achi maallaqni suni achitti maallaqni suni doolaaritti jijjiiramee yookiin doolaariin bitamee doolaariin gara biyyaa gala. Doolaariin gara biyyaa erga galeen booda warri daldalan kuni baankiin doolaara gahaa waan isaan hin kenninee fi doolaara 5,000 ol argachuu hin danda'an. Akka seeratti ammayyuu ture kun erga ba'ee doolaara 5,000 ol argachuu hin danda'anii. Doolaarri 5,000 immoo homaa isaan hin godhu. Doolaara 5,000 kana homaa waan isaan hin goonee fi doolaara black marketti kana bitu isaanis warri daldalaayi. Doolaarii kana black markettidha erga bitaniin booda isaan black marketti sanas walitti qabatanii kaanii gara Chaayinaa deemu gara Chaayinaa yookiin gara Dubaay deemu achiin booda meeshaa achi bitanii deebi'u. Gama biraatiin namoonni kan Chaayinaa deeman kuni biyya Chaayinaati akkaawuntii banatanii doolaarii akkaawuntii Chaayinaa sanitti erga galeefiin booda warri biyya alaa kun yookiin qaamni barbaadu kuni akkaawuntii Chaayinaatti erga galeefiin booda biyya keessatti immoo nama qarshiin ergamuuf sana qarshii Itoophiyaatiin kennuufii ture. Haala saniin hojjetamaa ture haa ta'u malee amma mootummaa Chaayinaa wajjiniinis walii galanii kana dhaabsisanii jiru. Mootummaan Chaayinaa lammiin Itoophiyaa kamiyyuu Chaayinaa keessaa akkaawuntii banachuu hin danda'u jedhaniiru. Kuni Itoophiyaa qofaaf bahe malee biyyoonni Afrikaa yookiin lammiin addunyaa kanarra jiru hunduu mirga akkasii qaba. Chaayinaatti akkaawuntii banachuudhaan mirga qaba. Chaayinaan daldala waan jajjabeessituuf ekspoortii ishii waan jajjabeessituu fi akkaawuntii namni kamiyyuu achi dhaqee banachuu ni danda'a. Biyya Chaayinaatti jechuudha. Garuu mootummaan Itoophiyaa waan wayyaaniin achi
akkaawuntii banachuu dandeessu jedhee waan yaadee fi lammii Itoophiyaa hundumaaf iyyuu akka akkaawuntii hin banne jedhee dhorkisiisee jira. Kanarraa kan ka'e egaa akkaawuntiin achiis banachuun hin danda'amne. Kanarraa kan ka'e amma kan eegamaa jiru walumaa galatti hanqinni doolaarii guddaatu qunnamuu danda'a biyyattii. Kanaaf meeshaan dabaluu danda'a. Kanaaf warri biyya keessa jirtanii waan isin barbaachisu yeroodhaan otoo bitattanii gaariidha. Keessattuu waan bu'uuraa waan biyya alaatti galanii akka qorichaa maal waan keessattuu jireenya isin barbaachisu dursitanii otoo bitattanii gaariidha. Egaa kana wajjiniin wal qabatee baankiin ammaa walumaa galatti akkasumaayyuu ta'ee doolaarri naannoo qarshii 52 fi 50 kan jijjiiramaa jiru yookiin kan ergamaa jiru. Kan immoo karaan nagaatiin yookiin karaa Western Union MoneyGramii faa innis naannoo 40tiin kan ergamaa jiru. Akkasuma ta'ee namni waan erguu miti amma namni garaagarummaa qarshii 12 waan qabuu fi namni hin ergu amma karaa seera qabeessaa sanaanii karaa seera nalaa yookiin black market saniinis doolaariin biyya waan hin gallee fi lammaffaa qarshiin biyya keessa waan dhabamee fi rakkoon diinagdee kuni biyyatti qunnamuudhaaf deema. Kuni waan baankirra jirudha. Sanattaanee kan jiru oduun keenya Maroon har'a gaafif deebii gaggeessee jira. Egaa Maroon gaafif deebii miidiyaa Finfinnee miidiyaa kan jedhu wajjiniin raawwatee jira. Haala kanaanis gaazexeessaa Raajii Guddataa wajjiniin wal gaafif deebii gaggeesse kanaanii jira. Akkamii wareegamtee jirta siin jedhu jennaani kuni amaluma mootummaa isaaniiti yoo itti cimee jedhu yoo rukutamanii jedhan yoo rakkoon irra ga'ee jedhu waanuma kana godhanidha waanuma kana jedhanidha. Kanaaf nuti jirraa qabsoo keenyatti jirraa qabsoon finiinteerti karaa baay'eedhaan qabsoo keenya gaggeessaa jirraa. Walumaa galatti nuti rakkoo keessas hin jirru injifannoo irra jirra injifatamaas hin jirru jedhee jira. Mootummaan egaa kana dura keessattuyyuu namni mootummaarraa barsiisaa yuunivarsiitii namni ture gaddeebi'ee nama arrabsuu fi sobaanii namni abiyyi qaxarate tokko hanga sobeeni kan kafaluuf tokko mirkaneeffadheen jira. Namoota naannoo Tigiraayis waan hundumaayyuu qulqulleeffadheen jira. Namni kuni Maroo jechuun du'ee jira jedhee jira. Walumaa galatti anaaf wanti naan gallee jechuun ifa manaa godha akka Oromoo tokkottanii namni kamiyyuu akka du'uun barbaadu namni kamiyyuu akka wareegamuun barbaadu. Maroonis akka wareegamuun barbaadu. Bilchiginnaas abiyyis akka wareegamuun barbaadu. Maaliif walajjeesuu irratti maaliif gammanna? Du'ee maalidha jennee maaliif kan walirratti odeessinu? Du'uu namaatirraa maalidha wanti nuti argannu? Akka Oromootti nuti yoo dhugaa ta'e lammii tokko eega ta'e obboleessa kootti du'a obboleessa kootti hin gammadu. Du'a obboleessa kootti nagaddisiisa malee. Lammaffaa immoo yoo akkuma namni jedhe kun akkuma faayiluu addunyaa kana Marooni warruma naannoo tokko tureessi jechuun barumsaanis namni kuni akkuma faayiluu kana baratee fixee yuunivarsiitii tokko keessa galee barsiisaa ta'uu ni danda'a yookiin jireenya isaa gaarii gaggeessuu ni danda'a. Akkatti fakkaatetti uummata kanaaf hin qabsaa'eeti hunduma caala kabaja kan nuti qabnu. Kaayyoon isaa dogoggora sirriidha waan biraa. Kaayyoon isaa dogoggora ta'uu danda'a sirrii ta'uu danda'a inni akka abbaan ilaaletti. Oromoo keessa ilaalchi tokko qofti jiraachuu hin qabu. Ilaalchi tokko isaan sirriidha kun sirriidha. Ilaalchi tokko sirriis ta'uu danda'a sirrii ta'uu dhiisuus danda'a. Sanarratti waliin lollu. Garuu kabajni nuti qabnuu fi lubbuu takkitti qabu sana wareegee kaayyoo isaa sana dhaabbachuu isaatiif kabaja guddaa qabna. Hin jajna hin jaalanna nu boonsa. Maaliif wareegama nu kaffale
waan itti amane saniif waan Oromoo ta'eef waan yookiin uummata Oromoo karaa kanaanin tajaajila jedhee wanta barbaade saniif kaayyoo isaa saniif itti gale. Kanaafi du'a namaa miti kan faarsuu qabnu miti. Gammachuudha. Injifannoo isaati, cimina isaati, karaa pozitiivii isaati kan nuti faarsuu qabnu. Yoo dandeenye immoo waliin akka uummata keenya ta'u akkamitti wajjiniin hojjechuu dandeenya. Akkamitti uummata keenya rakkoo amma keessa jiru kana keessa baasnee boruutti ceesisuu dandeenyadha malee kan irratti mari'achuu qabnu. Maqaa balleessinee akkasiidha, akkanaadha, maalidha, shiftaadha jedhamee waan badii uummata keenya yookiin badii ijoollee keenya wanti lallabnuuf hin jiru. Kanaafiyyuu obboleessa keenya Marroo Dirribaa baga nagaan jiraatte siin jenna.